Bitootessa afur bara 2026 waraanni Ameerikaa fi Iraan gidduutti erga eegalee guyyaa muraasa lakkaa'ee jira. Yoo miidiyaalee gurguddoo hordofnu waraanni kun sanbata darbe akka eegale nutti himu. Xayyaarri waraanaa Ameerikaa fi Israa'el samii Teheraan cabsanii seenuun haleellaa isaatiin hoogganaa olaanaa Iraan ajjeesuun waraana kana jalqaban jedhu. Garuu akka xiinxaltoonni ji'oopolitiksii jedhanitti dhugaan jiru kana qofa miti. Waraanni kun guyyaa afur dura hin eegalle, waggaa 20 dura eegale. Bara 2003 erga Ameerikaan Iraaqii weerartee booda Iraan ija ishee ol kaastee yoo ilaaltu humna waraanaa Ameerikaa torban muraasa keessatti mootummaa diiguu danda'u argite. Iraanonni waraana kallattiin Ameerikaa mo'achuu akka hin dandeenye hubatan. Kanaaf tooftaa haaraa qopheeffatanii humna wal caalanis ciniinnatanii dhaabachuu akka qaban ofitti himan. Waggoota 20 Iraan dhoksaatti hojjechaa turte. Gareewwan hidhattoota naannichaa kanneen akka Hizbollaa Libaanoon, PMF Iraaqii fi Huutii Yaman leenjisuu fi meeshaalee hidhachiisuun Israa'elii fi dantaa Ameerikaa kiyyoo biddaatti marte. Bara 2015 erga waliigalteen niwukileeraa mallatteeffamee qoqqobbiin irraa ka'ee booda Iraan qarshii argatteen dhadhaa hin binne meeshaa waraanaa ittiin ijaarratte. Gaarreen diilallaa'oo jala holqa gurguddaa qotuun magaalaa misaayilaa fi diroonii lafa jalatti ijaarratte. Sanaan booda qaanqennoo eegale. Onkoloolessa torba bara 2023 gareen kiyyoo abiddaa kun hojii eegale. Eebila bara 2024 waraanni dhoksaa sun gara ifaatti ba'e. Iraan misaayila 300 ol kallattiin Israa'elitti roobsite. Bara 2025 immoo waraana guyyaa 12tiin walleellaa kallattiitti ce'e. Haleellaa miilanaan Waashingitanii fi Teel Aviv mataa bofaa yoo kunne balaan kun ni dhaabbata jedhanii yaadan. Garuu yaada diina isaanii sirriitti nu banne. Iraanotaaf kun waraana qulqulluu jihaadidha. Duuti hoogganaa isaanii akka aarsaa of kennuutti ilaalama. Tarkaanfiin kun uummata sodaachisuu irra waraana abiddatti tuqachuu ta'e. Amma arbi dhiigaa jira. Tarkaanfiin Iraan waraana qofa osoo hin taane dinagdees ni dabalata. Biyyoota hidda dhiigaa dinagdee ta'an galoo galaana Arabaa yookaan GCC ta'an kanneen akka Dubaay, United Arab Emirates fi Baahireen Libaanoon rukutaa jirti. Biyyoonni kunneen eegumsa raayyaa ittisa Ameerikaa irratti kan hundaa'anidha. Iraan ulaa Hormuz, Strait of Hormuz guutummaatti cufteetti. Karaan kun karaa boba'aan addunyaa dhibbentaa 20 guyyaa guyyaan keessa darbudha. Biyyoonni Eeshiyaa kan akka Jaapaanii fi Chaayinaa ji'oota muraasa keessatti rakkoo anniisaa hamaa keessa lixanii jiru. Akkasumas tooftaan waraanaa Iraan dinqisiisaadha. Iraan diroonii gatii irra kasa ta'e $50,000 baasuu baasti. Ameerikaan immoo kan ofirraa qolachuuf misaayila Taar jedhamu kan tokkoon isaa $1,000,000 baasuu baasti. Iraan gaara ishee jala teessee arba lafaan ga'u yookaan asaameetirik wolfarii dinagdee Ameerikaan dhiigsaa jirti. Egaa waraanni kun garam deemaa jira? Ameerikaa fi Israa'el galma ifa ta'e qabu. Mootummaa amma jiru diiguun kan tole jedhee isaaniif bulu hundeessuu yoo ta'uu baate immoo Iraaniin diiganii biyyoota xixinnoo gochuu fi bu'uuraalee bishaanii balleessuudhaan rakkoo hamaa uumuu fi saboota wal nyaachisuu barbaadu ta'a. Iraanis hottoonfattee of gattee waan raftu miti. Ameerikaa dadhabsiisuun musliimota addunyaa tokkoomsuun mootummaa Arabaa kuffisuudhaan olaantummaa Islaamaa yookaan Pax Islaamikaa baha giddu galeessaatti gadi dhaabuu barbaaddi. Garuu addunyaan caljettee hin ilaaltu. Awurooppaan qorraa dhumuuf jirti. Jaappaan boba'aa fixxeetti. Raashiyaa fi Chaayinaan faayidaa isaaniif jecha dirqama lolatti seenu. Kun waraana naannoo qofa ta'ee afuu dhiisuu mala. Waraanni addunyaa sadaffaatti dhiyaanne irra osoo hin taane keessa dhandhamuu jalqabneerra. Kun iddoo baay'ootiraafiidha.